Tole akkam jirtu har'as informationii wayii isiniif kennuufanii warra haaraa mana madaamii dhuftanii fi warri duraanis turtan yeroo baay'ee yeroo TikTokii banattanii koomentii keessan jalatti viidiyoo gadhiistanii maal jedhu hojii onlaayinii yoo barbaaddu ta'e keessaan na dubbisa. Wanta akkasii jira. Baasii tokkoon maletti hojii akkasitti argattan maaloo jedhanii fakkeenyaaf akka tiyaansiifaa jechuudha. Tiyaansiin yoo miindaa ji'a tokkodha kaftu. Hojiin tola dhufu birriin tola dhufu hin jiru. Amma arginetti mana madaamii ji'a tokko akka sana nuufaa iffatamaa hojjennee bargat piroodaaktiidha kan bitamu kaampaaniidha maaloodha jedhame xinnoo ishee dhaabadhaatitti yaadama. Birrii namna maarii nama laatu hin jiru. Kanaaf hojii onlaayinii maatii keessaa nam tokko itti tolee itti jiraachuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf TikTokii namni hin qabne hin jiru. Maatii keessaa namni 10 yoo jiraate 10 yeroo itti banatee jiru jira. Garuu hundumtuu kaffaltee argachaa jira. Akkuma kana hojiin onlaayiniis daqiiqaa tokkoof sa'aatii tokkoof akkasitti nama fiddee gashitee jennaan membarii baay'istee jennaan akkas argatta ni jedhamu kun tolli hin jiru. Wanta beekuu qabdan jechuudha. Kanaaf an dhuguma hojii kanaaf nan ta'a. Warra jalqaba kireeetarii warra ta'an mataarra wada jiru nama 5 kan fayyadamu. Isin gaafa galtanii likka akkaawuntii achi banattanii gaafa bittaa gaggeessitanii isaaniif akka koomishinii asabamaaf. Isinis kan isiniif asabamuu danda'u isin dudduubaan nama 1000 lakka'amu nama 100 lakka'amu yoo isin jalatti hojjete qofadha. Yoo kanaan achi birrii keessan qallaxxanii haftu. Kanaaf ana mamga'aadha ijoollee kana dhuguma nama amansiisee nama baay'ee nama 100 nama 1000 of jalatti hojjechiisuu nan danda'a. Isa jedhu ituu yaadiin dhaxxanii birrii keessan akkasuma hin baasinaa. Birrii 1000 dirhama 1000 miti riyaala 1000 miti birriin tokko nuuf gatii qabaachuu qabdi. Maaliifi dafqinee fi negatii ta'ee fi wanta dafqitanii fiddan immoo adaraa akkaataatti baastan bara. Hojii onlaayinii wanta jedhamu kanas viidiyoo ammaatti hojjetamu. Maaliifidha inni keessaan haasa'amu? Leenjiinsa maaliif keessaan ta'e? As ba'anii akka warra kaanii piroomooshinii isaa TikTokii irratti maaliif hin hojjetan? Warrumti hojii tiyaansiis kaampaanii adda addaa jira jedhanii inni isaan hojjetan amma immoo tukuratiin isaanii hundi ijoollee biyya Arabaa jirtu irradha. Maaliifi hojii mana madaamii keessaa nurfaniiru ba'uu barbaadu. Ilaan akkasidha poolitikaadhaan mana madaamii dhaabee akkas ta'e makiinaa shillimaataa argadhe warra nama sadiidha. Garuu kan hojjechaa jiru 1000 inni kan birrii masa nyaatamee manatti galaa jira. Kanaaf ijoolleen nyaatamtanis immoo nyaatameeran jettan gadi ba'aatii dubbadhaa viidiyoon amma irratti hojjetame yoo kanaan achi immoo beekamtii qabaatanii piroomooshinii akka kana keessaan deemuun hin barbaachisu. TikTokii irratti ba'anii qabatamaadhaan koomentii warra kaanii ilaaltanii anitti fayyadameera akkas ta'eera yookaan immoo kan arrabsutu baay'ata. Kanaaf adaraa wanta akkasiidhaan hin gowwoominaa wanti tola dhufu hin jiru. Ganamaaf galgala walitti aansinee lafaaniitu birrii dirhama 1000 kan argamaa jiru beektu. Kanaaf karaa maaqqaaraacinan guddadha jettanii adaraa birrii keessanii erga sin harkaa ba'ee bakka nyaatameera. Ituu sin harkaan ba'een badambiitti itti yaaduun barbaachisaadha. Kun sin mudachuu danda'a. Hojii onlaayiniitii koottaa seenaa koottaa galaa haala salphaadhaan hojjettani. Hojii mana madaamii keessa yeroo keessan isin hin qisaasa'u WhatsApp quba qabaanan namaan jedhan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya ala bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa gootuun qaba galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan isin jecha. Egaa hordoftoota koo warroon immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a nu jajjabeessaa isiniin jedha warri nu jajjabeessaa hartanis galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa har'a akkuma viidiyoo dura argitanii obboleettiin keenya tokko gorsa bareedaa nu kennite anillee immoo gorsa kanarratti wantan ofii kootii argeen isinitti hima jechuudha.
akkuma obboleettiin keenya jetteyyuu hojiin onlaayinii kun dhibbaan dhibbatti sobaadha wanti dhugaadha jettanii ijoolleen keessattuu ammallee aaddisii dhuftan of eeggannoo cimaa godhaa jechuudha. Keessattuu ijoolleen keessa turtellee hin beekti hojii onlaayinii kana baratan warri nyaatamtanii jirtanii nama baay'eedha kan nyaatamee jiru. Ijoollee baay'een beekan iyyuu jechuudha. Durbiin tiyya takka birrii meeqa nyaatan 28,000 moo waan nyaatamte takka 14,000 nyaatamte. Dhugaa isiniin jedha jechuudha. Obboloota koo adaraa keessan hojii onlaayinii jettanii nama takka qarshii takkatti ergin bilookii irraa godhi. Ani osoo akkanatti ani yeroo duraayyuu waa'ee onlaayinii kanaa qaataan beekaa ture. Qaata akkuma moobaayilii bitadheen dhufe wannichi kun. Akkuma moobaayilii fudhadheen bakka isaa lakkoofsa kiyya argatanii beeku kootu seenaan jedhan. Seenitan dhaggeeffadhu osoo qarshiin kaffalin. Yeroo duraa sanii qarshii 1,000 viidiyoo duraa hojjeteen ture qarshii 4,500 kaffalu akka Itoophiyaatti yeroo san amma baay'ee baay'atee jira jechuudha akka guzee duraanii sanii mati 4,200 kaffaluu jedhan kootu kaffaleeti seeni makiinaa badhaafamtu maalidha levelii akkasii wal badhaasanii viidiyoo isaa sitti gad lakkisanii fi walolli isaa sitti gadi lakkisanii seeni si godha garuu jechuudha. Achumaaniin ka'ee wanta kanaan hin kaffallee dedhe keessa yoo seenu baqa kaffalina godhe achumaan osuma nan kaffala jedhu maatii kootti bilbilee tananii akkanatti hojii wayii argadhee hojii onlaayiniitii akkana jedhee itti hime jechuudha. Obboleewwan kiyyattanii isaa sirriitti beeku ani dhugaa hin beeku ture ani isaa irraa hin baradhe malee hin beeku annaana arrabsanii iyyechaa ergi birrii sanaan jedhan gaafa onlaayinii teechee hojjettaa miidhana naan jedhan. Onlaayinii birrii akkasii sobaan sirraa nyaachuu jedhu qazza'iitii rakkataa ergiif isatu galaa isaa kee boruuti. Har'a nama asii achitti onlaayiniidhaan hojii argan tokko hin jiru. Hojii onlaayinii jedhamtu hundumtuu soba qarshii isinirraa nyaachuu malee hojii onlaayinii kamiyyuu hin jiru. Hojii onlaayinii jechuun yoo kan akka yuutuubii yoo akkasii hojjette malee hojii qarshii kaffalanii erganii asii biyya isaatti jedha takkaan hojjetinaan jedhan na arrabsan. Akkasii eeyye ani guruuppii isa osoo hin kaffaliin liiftii keessaa qabadheen bakkumatti jechuudha isaan dawwale. Agasii ijoolleen na biraa hundi isaaniitu hin kaffalanii gaafa kaffalanii jedhanii nama gara meeqati nama gara 60 hin ta'a jechuudha. Qinqirii kan na yaadadha namtichi achi keessa jiru baqqalaa jedhuun jechuudha namtichi achi keessa jiru isaan. Kana madadee irraa nyaatanii mucuq godhanii fixanii namtichi sun maal godhe? Bilookattii waan hunda isaatu hin cufatee hellam ijoollee hellam hin boowanii rabbisitti fide ijoolleen keessan dhufanii bagan kaffalinnaan jedhan jechuudha qarshii bagatiin kaffalinnaan jedhan ani immoo sababa obboleewwan kiyyaati malee silaa kaffaliin olii jechuudha ani waan tokko ta'e taanaan waan tokko hin ta'a taanaan dhugaa dubbachuudhaaf maatii kiyyattan dawwala ala bayeetan hojjedha jedheetu maatii kiyyatti dawwalee beeka jechuudha biroo biraataat viidiyoo isin hojjedha waasan jechuudha ana kanaaf hojii onlaayinii kan jedhamu ijoolleen asii miti kan nyaatame kan amma hoo kanatti barreessan tiktookii natti barreessu feesbuuk natti barreessu bakkumti isaa natti hin barreessine hin jiru sin jedha ijoollee dhugaa waaqayyoo jechuudha ani barreeffama isaanii qo'asanii fide inde hojii onlaayinii naan jedhu dhugaa rabbi jechuudha hojii onlaayinii lakkan hojii onlaayinii hojjechaa hin jiran jedhaan bakka ofirraa deebisa jechuudha kanaaf adaraa keessan hin taallalamina hojii onlaayinii jettanii qarshii dolchii takka ergin dolchuma takka jechuudha. Bilookii ofirraa eebbichisan jechuudha. Dooltii takka ofirraa ergina. Sobaan birrii keessa nyaachuu akkatti isin dafqitanii fiddan. Ijoolleen bu'aa jirti. Ijoollee meeqatu bu'ee jechuudha. Ijoollee meeqatu bu'ee. Kun guriyaan tiyya takka 14,000 kaffaltee takka 24,000 kaffaltee homaayyuu wanni takka jechuudha. Ishiin hiriyoota baay'ee galchitee uuje maqaa isheetti hiriyoonni baay'eetu nyaatame jechuudha. La kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Hojii onlaayinii kanarraa of eeggadhaa. Hojii onlaayinii jedhanii sobanii ijoollee keenya qarshii irraa guurratanii bilookii isaan godhaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbii afaan urgaanii ofii isaaniitti achi jiru nuti immoo biyya kana keessa teenyee onlaayinii hojjetu. Erga onlaayinii hojjechuu ilmi namaa maal gochaa hojjetaa mootummaa wannaa keessatti dafqaa bula. Ejjitee wannoo keessatti birrii xiqqoodhaniin biiroo keessa oola. Akkasuma taa'ee ciisee hirriibatti ofee hojii onlaayinii hojjetu kunis soba kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Obboloota koo namoota hattoota akka kanaa hattuu akka kanaa irraa of eeggadhaa isiniin jedhanillee dhaamsi kiyyeessa kanaadha waan dhugaa hin taanedha wanti kun sobaadha sobanii isin fakkeessanii isinitti argisiisuu jechuudha
injirti kun ijoollee baay'eedha jechuudha akkasitti taate akkas taate jedhanii si fakkeessu jechuudha waanuma dhugaa sitti fakkaata gaafa isaa sitti himan jechuudha garuu wantichi sobaadha waan dhugaa tokko iyyuu hin jiru adaraa keessan obboloota kun kanas hin gosuusa shawwadamina keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan kun sirriitti dhaggeeffadhaa viidiyoo barumsa qabuuf hin qabne addaan baafattanii yaaduu qabdu wajjuma onlaayinii kan siin jettee sitti barreessanii ofirraa bilookkii godhe jechuudha shamaraa dadhabne shamarri dhiirrisee akkatti isaan afaan oowwii afaan isaaniitu koyiiti jechuudha dhugaa dubbachuuf innaan akkasisiin jedha obboloota koyii yoo sitti tole viidiyoo kana laayik sheerii gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gaa akka irraa baratan taasisaa isiniin jedha akkasuma warroonni chaanaala kiyyaafis haarawaa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan galatooma ulfaadhaa hanga viidiyoo biraatti gochuudhaan tusii gaarii isiniin jedha.